Oromoon ummata bal'aa fi guddaa gaafa Afrikaatti argamuu fi biyyoota Afrikaa garaagaraa keessa jiraatudha. Ummanni guddaan kun aadaa fi duudhaa guddummaa fi eenyummaa isaa ibsu qabaachuu qofa osoo hin taane kan qabu baasee agarsiisuudhaan addunyaaf beeksisaa jira. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Jiddaatti imallee waan laalamee hin quufamne argine. Aanaan Jiddaa maqaa ilmaan galaan keessaa isa hangafa Jidda jedhamuun kan moggaafame. Galaanis ijoollee Tuulamaa keessaa isa tokko ta'uu ragaaleen latiinsa Oromoo Tuulamaa irratti xiyyeeffatan ni agarsiisu. Bara 2012 gaafa Irreechi Finfinneetti waggoota 150 booda deebi'ee kabajamuu jalqabu malkaan Finfinnee Dololloon Buddeenaa ilmaan Jiddaa keessaa hangafticha Kuraa Jiddaatiin saaqamte. Warri Jiddaa aadaa nyaataa fi dhugaatii dabalatee aartii garaagaraa kan qabu yoo ta'u, aadaa nyaataa isaarraa kan ija kaameeraa keenyatiin daawwanne nyaanni kun annabaabaroodha. Nyaata gizee ayyaanaa gizee addaa qophaa'u. Kun immoo itti qinceedha. Gizee ayyaanaatti hojjetama. Qincee garbuuti. Garbuurraa hojjetama. Gizee ayyaanaatti gizee keessummaan namatti dhufe, gizee firri keessummaan halaalaa namatti dhufe hojjetama. Qinceen kunillee akkasuma marqaadha. Marqaa xeefii diimati. Gizee ayyaana masqalaat keessattuu gizee ayyaana masqalaat Oromoon safuu isaati waan ta'eef aadaa isaati waan ta'eef Oromoon gizee ayyaana masqalaat hojjetata kan aduu ayyaana masqalaa san elemtuu dhaabbanna jedhanii marqaa kana qopheessanii kunis akkasuma marqaa garbuuti. Garbuurraa hojjetama. Aduu masqalaan nyaatamu. Gizee keessummaan fagoodhaa namatti dhufe keessummaan addaatis gizee namatti dhufe kanaan keessummeessina aadaa keenya waan ta'eef keessummaan dhufee kana odoo nyaateen deemne hin galu kun aadaa keenya marqaa hojjechuun. Baradii fuudhaa bubbee. Fuutu suuriyaa bubbee. Baradii fuudhaa bubbee. Fuutu suuriyaa bubbee. Kun immoo itti dhangaadha. Dhangaan kunis garbuurraa hojjetama. Nyaata aadaa keenya nyaata aanaa Jiddaati. Aadaa Jiddaati. Kunis dhangaadha. Xeefii gurraacharraa hojjetama. Xaafii gurraacharraa hojjetamee daabboo wajjiniin qabatamee mana firaa mana nama jaalatanii fuudhanii deeman daabboo wajjiniin fudhatanii deeman. Gizee cidhaa mushurraan illee kana qabattee heeruma deemti. Gizee cidhaa cuukkoo kana dhangaa kana godhattee jechuudha. Kun caccabsaadha. Caccabsaan kun immoo itti gizee ayyaana addaa gizee keessummaan namatti dhufe nyaata keenya nyaata aadaa waan ta'eef qophaa'a. Kunis manatti hin qophaa'a. Kanarratti immoo itti kun haybiidha. Haybii Jidda loo waan jiruuf dhadhaa kana wajjiniin loo waan jiruuf dhadhaan kun immoo itti kan qophaa'u gizee hunda gizee ayyaanatti gizee firra addaa namatti dhufe dhadhaan kun baffameet haybeen kun immoo itti dhadhaan illee itti naqameet keessummaa addaatiif kennamaaf haybee kana jechuudha. Kun immoo itti aduu masqalaan nyaatama. Kunis aadaa keenya goommanaa fi haybeen irra godhameet bixxilleen kun aduu masqalaa nyaatama. Aanaan Jiddaa qabeenya uumamaa keessattuu horii gaafaa fi fardeeniin akkasumas lafa misooma garaagaraaf mijatan hedduu qaba. Keessattuu horsiisa beeyladaatiin kan beekamu waan ta'eef loonii fi bu'aawwan loonii hedduun agarsiistuu aanichaati. Kun immoo aannan aanaa Jiddaati. Kan ittiin beekamu aannaniin woriidhaan looniin aannani kun immoo itti kunillee buna qallaa jedhama. Bunni qallaan kunillee xiqimtiirra godhama. Buna qallaa kana xiqimtiirra aadaa keenya waan ta'eef xiqimtiirra godhatan. Baradii fuudhaa bubbee. Fuutu suuriyaa bubbee. Kun immoo biddeen garbuu akkatti bareedu. Biddeen garbuutiin aadaan keenya Jidda kan nyaatu garbuudha. Egaa Jidda biyya coomaa, biyya sangaa, biyya loonii kan jedhamu sun immoo itti foon muraa. Foon muraan kun kan dhiyaatu gizee cidhaa. Ciinii tokko gizee hojjetate aadaa keenya waan ta'eef
gizee cidhaa dhiyaata waan ta'eef bakka kanatti odoo namni tokko keessummaan dhufee foon kana odoo hin nyaanne muraa kana odoo hin nyaanne keessummaan galu hin jiru. Aadaa keenya kun aadaa Jiddaati. Daadhiin kunillee foon kana wajjiniin dhiyaata. Daadhiin kunillee foon kana wajjiniin dhiyaata. Oromoon ofirra garagalee aannan eessoo keessaa namaa buusee nama obaasa. Eessoo keessaa aannan kana keessa aannantu jira. Aadaa keenya kunis biyya loonii waan ta'eef firri garaa fayyaa dhuge kana dhugee gala. Jidda aadaa keenya waan ta'eef gizee ayyaanaa abbaa warraatiif kennamaa. Caccabsaa wajjiniin itittuu kana ganama ka'ee caccabsaa wajjiniin caccabsaa xeefii diimaa wajjiniin abbaan manaa ganama ka'ee gizee ka'u nyaata aadaa qaba kun immoo farsoo garbuuti. Jidda garbuu oomisha waan ta'eef garbuun biiraa ta'u sun Jidda irraa dhufa waan ta'eef farsoo garbuuti. Farsoon garbuu kun immoo biqilli isaatillee wanni biraatti makamu. Biqilli isaatillee garbuu gurraachatu naqameet biqilli isaatillee garbuu gurraacha baay'ee farsoo jaalatamaa farsoo hodhugan namatti tolu farsoo keessummaadhaa kennamu farsoo gizee cidhaa hojjetamudha. Kana aadaan Jiddaa kan qabu aadaan keenya kana. Aadaan keenya kana ta'e waan miidhagaa waan bareedaa kana odoo qabnu rakkoon nu bira jiru mootummaan naannotillee akka itti nuuf beeku biyyi kun rakkoo guddaan harkaa qabu. Aannan birrii 5tti gurguraa jirra. Aannan kun immoo asitti oomishama. Aannan birrii 5tti foon jedhe homaa saalfadhu. Aannan keessattuu aannaniif dhadhaan namni tokko dhaltii lama hiyyeessallee jedhamee namni dhaltii lama oddoo isaatii dhabe hin jiru aadaa Jiddaatirratti. Aanaa Jiddaatirrattis akka aadaa keenyattis namni dhaltii lama hin qabu jedhame namni dhaltii lama dhabe hin jiru. Kun immoo akka humna isaatitti kan 4, 5, 10 kan elmatu jira. Garuu aannan bakka dhaquun hin qabu maal haa goonu. Mootummaan naannotillee itti beekee daandii hin qabnu, daandiin hubee hin qabnu. Daandiin karaa Wucaalerraan dhufu dhiyeenya kana keessa nu ba'e. Daandiin karaa Sandaafatirraan nu dhufu daandii piroojeektiin baase malee daandii aanaa Jiddaatiif hojjetamee miti. Aanaan Jiddaa daandii hin qabdu. Addis Ababarraa immoo kiiloomeetira 72 fageenyallee kan qabdu. Kiiloomeetirri 72 immoo fageenya qaba jedhamee hin yaadamu. Ani maaliif akka ta'e garuu hin beeku. Kana mootummaan naannotillee jiddugaleessa godhatee odoo nu yaadatee baay'ee gaariidha jedhee tanan laalaa. Oromoon Jiddaa sirbootaa fi taphoota aadaa garaagaraa qaba. Gaafa ayyaana kabajatanis haadholiin araar yaa malkaa araarahoo xiqqaa guddisaa qal'aa furdisaa araarahoo jedhu sa'a namaaf uumarraa araara kadhachuu isaaniiti. Araarri hawaa qablataa tanxinnaa guddisu anqallaa furdisu anteenaa namaa kennu tan ilmoon dhalattu guddattu affardi guddatu anjabbiin argamtu dhaltiin argamu balgiin argamu makarri argamu waaqa araara kadhanna. Manguddoonni fardeen fe'atanii maxaabiriidhaan bareechanii shamaxaa fi baladiidhaanis faayanii bakka ayyaanonni kabajamanittis ta'e sirnoonni garaagaraa gaggeeffamanitti wal ga'uudhaan awoo yaa mareeyoo laala aadaa Oromoo yaa mareeyoo yoo jedhan qarreewwanii fi qeerroon Jiddaa immoo daabee jaldeessaa kaawwatanii kallee lamdii uffachuun taphoota naannawatti beekaman garaagaraa taphachaa utaalanii dhiichisu. Buutu Suuriyaa Bubbee. Siyaadaalee Giyaa Gurbee.
Akka carraatee naannoon kun horsiisee bulaadha. Horsiisa looniitiin baay'ee beekamaadha. Akkan yaadutti haga sana haga qabeenya isaanii sana karaa garaa garaatiin milkaa'ina hin goonfanne. Kana jechuun qabeenya gurguddaa qabu dhugaadha. Horii horsiisuudhaan baay'ee beekamoodha. Loon biyya kana loon magaalaa kana keessa jiran, aanaa kana keessa jiran iddoo garaa garaa deemaniiti tajaajila kennu. Garuu haga fayyadamuu qabu hin fayyadamne waan jedhurraa kan ka'eeti. Awoo maree jechuun aadaa keenya aadaa abbaaf akaakileef abaabilee irraa dhufe waan ta'eef maree jechuun akkamii baga nagaan baatanii baga birraa wal agarree jechuudha. Awoo jechuun iddoo sargiin jiru yeroo markaa irreeffata deeman yeroo adda addaa awoo yaa maree jedhanii abbootiin keenya kan abbootii keenya irraa dhaalle jechuudha. Nus akkasuma awoon kun kana qabaachuudha, kabaja akkanaa qabaachuudha. Jidda aadaan isaa guddaadha, safuun isaa guddaadha. Jiddi biyya aannanii, biyya fardaa, biyya gaangee, biyya waardee. Kanaaf ammas biyya jiituu tanarratti dhuftanii isinis nu hordofuu keessaniif baay'ee na gammachiisa. Hoggansi godina Shawaa Kaabaa fi sadarkaa naannoo Oromiyaa garaa garaarraa argaman Oromoota aanaa Jiddaatiin aadaa keessan kunuunsitanii yoo nan ga'u keessaniif kabaja guddaa qabdu jedhaniiru. Aadaan ibsituu saba tokkooti. Aadaan qabeenya guddaadha. Aadaa kana kunuunsinee tursuun kan uummata kanaati. Abbootiin keenya waan beekan waan qaban hunda nutti kennanii jiru. Dargaggeessi boru biyya tana fudhatan, boru sabbaa biyyaa, har'a sabbaa biyyaa taatan. Aadaa warri keenya gatii kaffalee nutti kenne kana bifa kanaan bareechitanii itti fufsiisuudhaaf imaanaa fudhachuu keessaniif ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Duudhaa aadaa fi aartii Oromoon qabu kana caalaa guddisuudhaan hawwata turizimii gochuudhaan madda galiifillee oolchuudhaaf hayyoota dabalatee dhaabbileewwan garaa garaa fi qaamoleen dhimmi ilaallatu hunduu hojjechuun barbaachisaadha. Xumurreerraa horaa bulaa. Dari